jecha namaa jalaa akkamitti bahan? ilmi namaa jecha ilma namaa jalaa bahuu hin dandeettu. Jechi ilma namaa jalaa rabbiin isaan uumee jalaa hin baane. Nabii Muhammad alayhi salaatu wasalaam irra caalaan kalqiitu jalaa hin baane. Namni yoo ati kennate riyaaf kennate siin jaa, yoo dhoorgate doqnummaaf dhoorgate siin jaa, yoo ati kaatee wanni dalagate taate nama duniyaa barbaadu siin jaa, yoo ati nammoo dhiiftee mana kateessu taate masruufa nama hin dalaganne siin jaa. Kanaafuu jecha ilma namaa jalaa bahuu hin dandeettu. Jechi ilma namaa akka dhagaati. Yoo fuutee matarra ifkeette si cabsa. Yoo of jala geette immoo dildila taateeti gara kaayyoo tenteeti ittiin geesse. Kanaafuu jecha ilma namaa mataa gubbaa kaachoo osoo hin taane kophee jala jechuun ni deema malee hin jiru. Ni deemaa fi ni jiraan addaani. Ni jireen ka jennuun nama waa hojjetu. Namni ammootinuu ni deema jennuun namuma akka beeyladaatti kan namni tokko isan dubbanne, ka diinni isan darbanne, ka hiriyaan isaa isan hamanne nama deemuun ni deema jennaan. Ka jiru ammootinuu nama kaayyoof jiraatu nama jijjiiramaati. Saniifuu naman dhageeffatini jiru teetti fufe. Salaamullahi alayhi.